Yaa'ii lammaffaan paartii badhaadhinaa mata duree waadaa hanga aadeffannaatti jedhuun magaalaa Finfinneetti tibbana geggeeffameera. Yaa'icha irratti pirezidaantiin paartii badhaadhinaa fi ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed, ittaantonni pirezidaantii paartichaa fi hooggantoonni olaanoo biroon kan argaman yoo ta'u, akkasumas hooggantoonni olaanoon paartilee obbolaa biyyoota ollaa fi paartii obbolaa biyyoota miseensa BRICS argamaniiru. Yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa amajjii 23 hanga 25 bara 2017tti geggeeffame kanaanis filannoon pirezidaantii fi ittaantonni paartii badhaadhinaa teekinooloojiin deeggaramuun karaa iftoomina qabuu fi ammayyaa'aan raawwatameera. Filannoo karaa ammayyaan raawwatame kanaan Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii paartichaa obbo Tamasgeen Xurunee fi obbo Adam Faaraa pirezidaantota ittaantota paartichaa ta'uun filatamaniiru. Yaa'ii lammaffaan paartii badhaadhinaa guyyoota sadiif mata duree waadaa hanga aadeffannaatti jedhuun taa'amaa ture kunis ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8 baafachuun xumurameera. Akka naannoo Oromiyaattis paartichi yaa'ii kanaan hooggantoota waggoota dhufanii fi Oromiyaa bakka bu'uun miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa ta'anii tajaajilan Dr. Abiy Ahmed, obbo Shimallis Abdiisaa, obbo Awwaluu Abdii, obbo Fiqaaduu Tasammaa, Aadde Adaanech Abeebee, Aadde Caaltuu Saanii, obbo Saadaat Nashaa, Dr. Tashoomee Addunyaa, obbo Kafaaloo Tafarraa fi Dr. Iyyoob Takkaaleenyi filateera. Abba mul'ata fagoodha beeksisa.